Ishii hordoftoottan xiyyaa gara viidiyoo kiyyaa har'aatti osoo seenne duraa warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoo tana immoo laayik godhaatii na gammachiisa madaamin na gubde waan ta'eef manatti deebitee na gubde waan ta'eef xiqqoo laayikii kanatti sammuun kiyyaa furamtu. Akka kiyya manatti deebitee warri madaamin isin gubde laayikii godhaatti gammadaa isinis akkasin isin jedha. Viidiyoo har'a qabadde isin deebi'ee liivii seenatan yaada isin qabdan hundi keessanuu akka ibsattan bilbiltanii diibii irratti yaada keessan isin irraa guura jedhee natti hin tolle waan ta'eef hundi keessanuu beeytanii yeroo ammaa kana akka duraanirraa hin caala rakkinni mana keessatti ol deebi'anii isin irraa gadi hin bahanii achis hin waamanii as hin waamuu sanirraan galata irraan argattanii biyya arabaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisootti gadi qabanii ilaalanii kanuma keessayyuu rabbiin akkamitti akka keessa baaneetiin hundi keenya biyya keenya yaada namatti ta'a jechuudha. Yaada namatti ta'a. Ijoolleen baay'een isaanii gaafii adda addaa na gaafattanii gaafii na gaafattan keessaa reefi ijoollee Itoophiyaa dhibbi firiijii keessa jira naan jettanii waan akkana irraa quba qabdaa meenuu ibsi karaa chaayinaalii keessanii keetiin warri naan jettanii an dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Facebook irratti waan sheer godhan argeen jira jechuudha. Sheer waan godhan argeen jira. Ijoolleen Itoophiyaa dhibbi reefi isaanii firiijii keessa jira kan jedhamu sababni isaanis haaluma yerootti wal qabatee beelarraan kaka'ee sammuun isaanii maraatee karaa irratti maal kanaa wal qabatee du'anii reefi isaanii kan firiijii jiru nama dhibba jedhanii waan akkasiisan Facebook irratti sheer godhame argeen jira jechuudha. Ani qabatama ammotuyyuu mana firiijii deemee hin laalle sobuun gaarii miti waan ta'eef irraan beeku. Ijoolleen baay'een keessan na gaafattanii karaa WhatsAppittis Facebook irrattis argatanii karaa Facebook yaate warra na gaafattaniif deebii kan isinii ta'u isa kana jechuudha hin beeku. An tokko ta'ee lama jiraate dhibba ta'ee dhibba lama ta'ee sanuu oluu ta'ee irraan beeku jechuudha. Anis argee waan Facebook irratti sheer godhan jechuudha. Facebook irratti sheer godhan dhugaa ta'a sobas ta'uu danda'a jechuudha. Wanni shuurii ta'ame wanni kun dhibbatti itti amansiisa jedhame irraa beekamu qabu anis hin beeku waan ta'eef jechuudha. Ishii obboleeyyan kiyyaa gaafii na gaafattaniif deebii kan isinii ta'a jedhu isinitti himee jira jechuudha. Kanan ofii kiyyaa hin beekne jechuudha hin beeku. Isatti aansuudhaan garuu warri Libaanoon keessa jiru walii galatti warri Beirut keessa jirtan kan mana jirtan kan ala keessa jirtan warri birrii tikeetii kafaltanii maqaan keessan isa gammaatti isiniin dhufne ni jirtan jechuudha. Kun ammoo tuyyuu rakkina koonsaltiiti. Koonsaltii jedhameetumaan as keessatti ijoollee keenyatti taphachaa jira malee waan inni yookaan immoo ijoollee teenyaaf illee bu'aa inni buuse nagarre jechuudha. Ijoolleen birrii tikeetiitu kafalanii 550 irraa guuratti hagamma maqaa isaanii kan inni himne nagarre jechuudha. Ijoolleen tokko tikeetii argan kafalee ji'a 5 ji'a 6 gammaatti naan deebine warri jedhanii bu'aa inni jiru waan ta'eef jechuudha. Yaa ta'uyyuu malee ammas rakkoon akkumatti cimetti ijoolleen baay'een isaanii mana kiraa waan kafalatan dhabanii waan nyaatan dhabanii jiranii garuu maqaa ijoollee warra Libaanoon keessa jiraataniitiin waan addaa bananii saniinis nagadataa jiranii. Ani kana hundi keessanuu sagalee taatanii ofii keessanii dubbattanii Facebook qabdan irratti miidiyaa qabdan irratti yoo iyyattaniin alatti akka laayetti Beeruutii kana keessa ijoolleen gara lammii ofii gara Itoophiyaatti deebi'aa jiranii anugaan isiniin jedha jechuudha. Akkuma isiniin jedhu yoo liivii seenee yaada keessan isin irraan fudhadha jechuudha. Hundi keessanuu yaada qabdan himachuu qabdan malee tokkoon keessan akkamitti akka jiraattan mana keessatti mana jiraattanii ala jiraattanii akkamitti akka jiraachaa jirtan hundi keessanuu gahee keessan baattanii iyyachuu qabdanii iyyatanii Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa beekee akka hundi keenyayyuu gara biyyatti deebi'u taasisuudha jechuudha. Taasisuudha malee akka amma ittiin deeman jira kunis homaa ani nagarree natti hin fakkaanne ta'ees nagarre jechuudha. Aarraa haga zaatti warri ijoolleen masaggabaman yookaan immoo galmaahan maqaa isaanii baasanii jiranii yaa ta'u malee ijoolleen birrii tikeetii kafalanii haga ammatu immoo taraan isaanii hin geenye baay'eetu jira. Kan birrii saniin kafallee akkam taas keessatti du'a waan jedhu san
waan waliin mari'annu ta'an jedha. Agasiifuu viidiyoo tana waliif sheer godha. Gaafa diibii seenan immoo lakkoofsa kiyya achirratti isinii kenne hundi keessanuu yaada keessan ibsachuu dandeessanii isiniin jedha.